Viidiyoo kana keessatti akkaataa Facebook peejii keenya wantoota garaagaraa akkasumallee wantoota miidhagoo ta'an akkamitti akka wal quunnamsiinu wantoota garaagaraa kan nama hawwatan fakkeenyaaf isinitti agarsiisuun ni danda'a. Fakkeenyaaf Facebookuma tokkoffaa irratti wanti dhufe kana irratti kunumaan isinitti wantoota garaagaraa ni argama. Fakkeenyaaf kun follow jedha wantoota garaagaraa jira waan ta'eef isinitti agarsiisuutiin ni danda'a jechuudha. Akkasumallee yuutuubiidhaan wal quunnamsiisuu weebsaayitiidhaan haala kamiin wal qabsiisuu kan jedhu ni ilaalla. Fakkeenyaaf Facebook peejii tokko fakkeenyaaf sabaaf ta'e kan jedhu tokko isinitti agarsiisu peejii kiyya keessa seeneetan maal kan jedhudha sabaaf tips kan jedhu kana jechuudha. Sabaaf tips kan jedhu kun olaama fakkeenyaaf sabaaf tips kana hankootii jechuudha folloodha. Amma fakkeenyaaf start order kan jedhu kun namni gaafa kana tokko gara weebsaayitii kiyyaatti dabarsaa jechuudha. Akkasumallee akka namni isinii bilbilu gochuu ni dandeessu jechuudha. Akka namni lakkoofsa keessan irratti bilbilee isin argatu gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf gaafa kana ilaalu kun olaama. Akkuma argartan folloodha asirratti kallinuu kan jedhu jira. Bilbiluudha fakkeenyaaf yeroo mallattoo bilbilaa kanatti buutan gara kam isin geessa gara lakkoofsa bilbilaa abbaa sanaa isin geesse isin bilbilchiisa. Haala kamiin kana itti dabalachuu dandeenya kan jedhu immoo walumaan ilaalla. Fakkeenyaaf Facebook keenyatti ni deebina. Facebook peejii ta'u profaayilii isin godhana. Fakkeenyaaf Facebook peejii koo isinitti agarsiisu. Facebook peejii keessanirra ni tuqtu yeroo tokko profaayilii keessanirra profaayilii keenya irra tuqachuudhumaan sarara sadii as jirtu kana ni tuqna. Amma fakkeenyaaf haala kamiin namatti mul'ata kan jedhu biyyoo as kaafatuun kun follow fi miiseejii qofa jechuudha. Bakka miiseejii kana akka namni nu bilbilu yookaan akka namni karaa yuutuubiitti darbu yookaan immoo akka namni karaa weebsaayitii keenyaa dhufu iddoo miiseejii kana waa buusuu ni dandeenya. Isa buusuufis sarara sadii as jirtu kana ni tuqna. Sarara sadanitti erga tuqnee kaane immoo ni eegna asirratti add action bound kan jedhu jira. Isa tokkummaan kun akkuma argaa jirtan wantoota garaagaraa itti hidhachuu dandeessu. Amma miiseejii jira yoo namni isiniif dawwalu ta'e kanarra godhattu. Fakkeenyaaf namni naaf dawwalu yoo ta'e kanarra ni godhattu. Gara gadi kanatti neekistii ni tuqtu jechuudha. Neekistii tuqtanii asirratti maal gootu seetan lakkoofsa bilbilaa keessanii itti galchitu. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf haala kana lakkoofsa bilbilaa koo erga itti galchee gara gadi kanatti maal jedha neekistii seevii jira seef kan jedhu ni tuqa jechuudha. Seevii yeroo tuqotti haala kanaan naaf fida jechuudha isinitti agarsiisu. Ergan seef godhee kee immoo akkamitti haala kamiin akka inni mul'atu immoo ilaalla peejii keenya irra ni seenu. Kun akkuma argattan iddoo miiseejii amma lakkoofsi bilbilaa nu bu'ee jira jechuudha. Ammas jijjiiruu ni dandeenya waa biraa bakka buusee isinitti agarsiisu. Waa biraa bakka buusuudhaan sarara sadan kana ni tuqtu. Biyaas kan jedhu tuquunumaan akkamitti akka inni namatti mul'atu haala kanaan ni ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf jijjiiruudhaaf amma fakkeenyaaf karaa yuutuubiitti adeeffadhu kana tuquunumaan edit bound kan jettu kana tuquunumaan asirratti change bound kan jettu tuquunumaan yuutuubii kun mallattoo yuutuubiitiin watch now kan jedhu tuquunumaan asirratti mallattoo seeviitu jira jechuudha. Seef kan jettu ni tuqtu jechuudha. Seevii erga tuqxanii yuutuuba keessa liinkii isaa fiddanii asitti maal gootu peest gootu jechuudha. Liinkii yuutuuba keessanii asirratti maal gootu peest gootu. Liinkii yuutuuba keessanii koppii gootanii maal gootu asirratti peest ni godhattu jechuudha. Peest erga gootanii gara gadii kanatti seeviitu jira jechuudha. Seef kan jedhu tuquunumaan gara duubaatti isin deebisaa jechuudha. Seevii gaafa tuqxan ni ilaaltu jechuudha. Asirra tuquunumaan sarara sadii kana tuquunumaan maal kan jedhu jira view as kan jettu kana tuquunumaan ilaaltu. Kun akkuma argaa jirtan iddoo amma lakkoofsa bilbilaa silaa namnichi tuqennaan bilbila amma immoo gara yuutuubiitti isa geessaa jechuudha. Gaafa follow godhee koo gaafa kana tokko gara yuutuuba kiyyaa isa geessaa jechuudha. Haala kanaayyuu feesbuuk keessan wantoota garaagaraatti hidhachuu dandeessu. Waa biraallee kan feesbuukaa wal qabatan hedduu isaa qabadheen isinii dhufa. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa galatoomaa yeroo gaarii.